Ashamarka fuunee jooyyaa nageenya badhaadhaa jirra turtuu hordoftoota wayyeessan entertainment bakkuma jirtanitti nageenya keenya kan jaalalaaf kabajaa isin bira haa ga'u jechaa walirraa mannee turre walitti deebinee jirra. Artistoota Oromoo yeroo ammaa weellee ciccimoo qabatanii Haacaaluun du'us Haacaaluun onnee Oromoo keessa jira. Haacaaluun du'een weelleen Oromoo hin du'u jechuudhaan xuree Haacaaluu hojiilee Haacaaluu galmaan kenna jechuudhaan weellistoonni Oromoo obbolaawwan Haacaaluu hundi isaanii hojiilee Haacaaluu hojjetaa dhufe hojii ciccimoo hojjetaa dhufaa jiranii. Galaanaa Faarraan jammaree weellistoonni Oromoo hedduun isaanii sirboota saba isaanii bira jaalatamuu fi kan diinaaf immoo bo'oo mataa ta'e sirboota hedduu nu dhufee ji'a tokko keessatti sirba hedduu baay'ee hawaasa bira fudhatama waratee hawaasni isaanii akkuma isaan biraan gahani karaalee YouTube chaanaalii irratti isaan gallakkifatanii irratti jajjabeessanii weelleen isaanii hawaasa biratti waan guddaa argate akka addunyaatti illee sirboonni Oromoo kan duraan akkas hin laallamne viiyoon isaa hedduu isaa dabalee injifannoo guddaa galmeessise. Keekiyaan engadda viiyoo agarsan saba isaa bira jaalatama qabu sirba akkasiisan qabatee dhufe har'allee kunuuka Yooseen Geetahuun abbaan sagaleen isaa namatti tolu weellistoonni Oromoo hunduu baay'ee ciccimoodha fakkaattota Haacaaluuti kunuuka sirba har'a bulloon garmaamaan tolaa maamana hidhaa oolaa jedhe weellee isaa kan hawaasa bira fudhatamu qabu yeroo dhiyoo keessatti viiyoo isaa guddisuudhaan hagammaa waan gaarii irra jira. Hawaasni isaa qinaa jiranii weellee jajjabeessuun baay'ee dhugaa namatti tola. Karaalee chaalengii garaagaraatiinis sirboonni Oromoo yeroo ammaa bakkee guddaa argatee jira. Kanaafuu ammallee itti jabaannee warroonni YouTube isaan irratti hojjetan subscribing godhe dhaqaa subscribe godhaa sirba Oromoo daawwadhaa weellistoota Oromoo jajjabeessaa diina bo'oo mataa itti ta'e ammallee diinni haa cabdu. Kanaafuyyuu chaalengiiwwan garaagaraas warroonni YouTube irraa gabbuustanii Facebook irra laaltan please dhiisaa waliif haa yaannu YouTube isaanii share godhaaf jalatti yookiin chaalengii karaa TikTokiitiin dalagaa isiniin jedha. Yaani kiyya kanuma ammaaf sirba bulloon garmaamaan tolaa maamana hidhaa oolaa kan jedhu chaalengii karaa TikTokiitiin dalagee jira. Asumaan sirba dhageeffadha turtii gaarii. Sanyi goota yoo tuqaloole sagoolachuu beeku maatu tuqanii tola nurraa
dhugaa.